Afaanuma Oromoo afaanuma abbaa keenyaatiin waa daleen inni yookaan immoo afaan kanaas guddifnaa inni tattaafachuu jira. Akkasumatti illee yoo kadhattillee afaanuma keetiin kadhachuutu bareeda inni afaan kanaa waa kadhachuu jira. Afaan biraatiin alagaa idda waa kadhachuurra kadhannurra inneeti saniifuu obboleen kiyya Oromoo histii walitti hin godhinaati. An harkadhe jechuun isin harkatte jechuudha. Yoo nufiin qabeenya kana waan harkadhee makiinaa takka yookaan immoo waan takka yoo dhaabbatu jirtan aduu keessa yoo dhaabbatu jirtan illee histiin godhinaati filoo godha rabbii keessanitti amanaa. Akkas galatooma. Wallahi kuma takkaa fi kudha jaha oliin gootanii maashaallah alaikum hundi keessanuu galatooma warri fooloo godhu jirtan ammallee ulfaadhaa ammallee fooloon akkuma itti fufee jira please Oromoo 770 as jirtan kun ቋንቋ ማለት በሐረርጌ ሊግ በሎቆት ማለት ተከጨራና ሀኒ ደባል ኸያ አይፒ አካውንት ቻሌንጅ ፎሎ አፋና አንዴ ጨራስታኝ እንድስተኝ ጨራና ሀኒ ደባል ኸያ ናድበታ አየ ኦኬ ገለቶ ማዳ ሁንዲ ከስኑ ወሬ ማና ከሳ ጅረጅርቱ ሲን ጀቻ ያሲን ጀቹን ወላሂ ነማራን ተነስ ላ ፎሎወርሲ ኩመዲ በሸምቢቻ አካውንት ቆደቴ ፎሎ harkaan goonuuf akkana fuula keenya dhaabbatu miti yaasin jechuun wallahi laazim maal jettee oromoon namni nama beene yaasin nama sabboonaa nama qabsaawaa nama oromoof jecha hidhamee oromoof jecha tumamee waadila takkatee jira jechuu suniifuu yaasin jechuun wallahi fooloon kun wanni maali wanni hanqi kuni itti xiqqaatan akka mataa kootiitti wallahi laazim maaliif jennaan as deebii jarri makiinaa guddoo wal fudhachiisu jira makiinaa miliyoona 7 makiinaa miliyoona 8 wal fudhachiisu chaalenjiidhaan jechuu soo saniifuu nutis eenyu godi kamaan yansal sanifu yasin saron VIP kana follow gonefi kana olitu samala abba Cristiano Ronaldo oromoti bar mucaasa fula duraf kanus ni betani mi kana chu dal malama yasin jechu namo ko baisa imam account yasin sondane account saron jamtu tanala wali galemi to sanifu ya challenge kana def kana saron VIP kana follow tolcha please follow tolcha fi please follow tolcha fi yasin nama silawan kana nuqarachu onta jaw miti oson ni wanta kanu jenne wa onta godu fi kamna ture wali galemi so sanifu china hada bonu wal china hada bonu ana kama ta khodi yo barbade kuno tagi khiya kana sisin kana wisho gutak difamo hundi khaysanu namni biralle namni areni dufa hadiyamu please mana kana taka ba ko peling le goda namay single ju hundrat le share nu goda namni fi gote jirtu please namni account san taka follow gote jarra tara la magudu dan kaptu garu yo kana ga kabde nama goda channel kana share gote namni goda channel sun sababa khaytu dufe dubbi tana dagi account tana follow godu danda guys me kuma la masenya sarra habanu kuma takafi dibbe takafi dibbe takafi irami guys hundi kaysan warri fi gotan follow fi goda warri gotani ra gotan ammo wan gotan amma silitin ma dage fada ga kabdani tuma nama goda channel mana kana share gotan warri share kan ke kana arke de ma dufe ta account kana follow goda okay ga kaba hundi kaysan goda ka share copy link ga kaba sambodar warri follow godina account saron jam as follow gotani namni si share tu gotan ammo dufe follow as account kana godu danda fada please jabana okay ay abdi majet mari wajamiti akaunti kana video yasin dura warabe video yasin dura warabe takka namu dura namni arke ana guyya dura sanin follow godena video ustaz Sheikh Jabir warabe arketi nama hanga daawwate fi akaunti gaqabe akaunti inni mishin gode gaqabe lale video dabbali le tanka warabe nama hanga daawwate lale bikasani achin sine kamadde namni ya agudi annamu makenya kana wani ju wala le ka wan namni a'udhu billah ola harkis hetu mo kutakam bira ola harkis hetu mo kutakam adde bira wallahi wani ju wala le wallahi lazim dugarabi murade to ola harkis wani ju me video ustaz Sheikh Jabir san men nama me kadawati bedi دبال مدري جردا دبال اوكي اتريس لا كونكابو اتريس مدري تاون abdi gudak akana goda amma oromon hestin kaptu oromon milkani mallen kaptu age fa ummata ko mal kundan desu ummata qarraf kundan desu ummata ko kundan desu ummatichi yo ati duga ka baate duga sanin gabaate fuula sa dabatte wallahi follow account kana follow bilash copy link bilash tanamiti mujo yo wait ak idun taros mate nyo wali naso inu akuma ko sa wait way malaka wait dubban
Wallahi nama meeqaat waan san dhugaa seehee akkaawuntii isii nagaafata. Namni kuni fuula kee irraa si beeka, sagalee kee irraa si beeka, hojii kee si beeka. Tokko rakkoo ni qaba namni keenya. Rakkoo qabdu san himachuu dadhabutti nyaadhan. Amma rakkoo yaasin inni guddaan rakkoo ni qaba. Chaalenjiin kan nameef garuu himachuu hin dandeenye. Dubbii viidiyoo waraabuu qofaa miti bara. Basiistam sooshaal miidiyaa maalatti haala gizee wajjin deemu haala wannoo amma yoo xiqqaate amma yoo xiqqaate amma daqiiqaa 20 keessatti namni 100 akkaawuntii kana fooloo godhe. Naam. Garuu nama 100 kana viidiyoodhaan guyyaa lamatti hin goositu beekan. An torbaan takka duraan akkaawuntii kana harka kee keessa kaahii, bilbila kee keessa kaahii, akkaawuntii kan kee fayyadamanii kan kee marraa cufii lafa kaahii, kanaan laayivii seen, kanaan gastii namarra deemu, bakka agendaan faan jiruttis, bakka guyyaa geemaattis, bakka namni hedduun jiruttis. Amma siistama san fayyadamee jira. Carraa san uumnee amma daqiiqaa 20 keessatti fooloorsii 100 jaafitu. Uummanni keenya hostiin qabu, uummanni keenya bacaala. Oromoon wal jaalata. Dhugaa rabbis hin jaalatu. Oromoon habirrii keessaa baasee leenca walii bitu. Oromoon kan mana hidhaa Liibiyaa keessaa maqaa Oromummaa qofaaf inni Wallaggaa isaa harargee, inni Arsii isaa harargee, kan dhiiga isaa hin beekne, kan maqaa isaa hin beekne, hurkaa isaa keessaa baasee ulee Liibiyaa ulee Arabaa jalaa fuudhee baasaa oolu. Oromoon milkanyummaa hin qabu. Garuu inni tokko ni jira. Beekamaadha. Ammoo dhugaa qabaatee dhugaatii sana akkatti himattu yoo beekte uummata kanarraa fudhachuu ni dandeessa. Uummanni rakkoo takka hin qabu. Ammas namni 580 as galgirtan kun akkaawuntii Saaroon jedhamu kana fooloon godhee yoo jiraate. Akkaawuntii Saaroon jedhamu kana fooloo godhaa gurbaan miskiin kun chaalenjii kanatti akka inni fayyadamu godha. Oromoon kan mudeengata Dooktar Aslii yaankisee bara. Kan mudeengata Arabaatee yaankisee bara. Oromoon lamaan jira. Ustaaz Ibsaa sana gargeeme guyyaa meeqa keessatti buusa maallaqa sana. Oromoodha barinni sun. Oromoon biraan jiru uummanni sanuma. Torban sadi keessatti kuma 500 fi 500 galan. Gaafa ustaazii miishiin godhan san. Namni hundi akkasii miishiin godhe. Namni keenya kun maaliif akkatti? Wal bira qabeetti ilaalee waan hin jiru wallahi laazim. Waan takka amma Viidiyoo gisee dalagan. Viidiyoo gisee dalagan. Viidiyoo normaala gisee dalagan. Akkaawuntii VIP tanaa miishiin godhaa hundi reessanuu bilis. Mishin gisee godhan akkaawuntii VIP tana. Viidiyoo ma fedhe gisee dalagan akkaawuntii VIP tana miishiin godhaa. Armaan isaa ammaa sadda. Pilis wanta narraa kaasaa warreen gina kanneen jira viidiyoo namaatiif akka nama fakkaata. Kun agartanii milaan warreen gina agartanii gati. Komentirratti agartanii. Gaazina narraa kaasaa kutakka. Taaptaa fedhaa fi sheerii keessanii kaasaa. Ustaaz welcome. Warri amma dhufuu jirtan wanni irra jiru sagantaan. Warri amma dhuftan. Jazakumullah khair, masha Allah. Ustaz Dubadda warri amma dhuftan isin ifin ibsaan mallee Oromoo amma dhuftan kan dhaggeeffate goo jiraatanii chaalenjii yaasin Oromootiif kan namee haa Saaroon VIP kana fooloorsii 500 gahanii birrii Itoophiyaa miliyoona takka akka inni argatu godhuuti. Fooloon maallaqaa ni miti, fooloon dantaa wayitii miti, fooloon waan sarka sun qabu mana kiristaanaa bataskaana ittiin goone bakka haraam hin goone sharmutummaa miti. Akkaawuntii kana qofa fooloo godhuudha. Kun ammoo taraa takkitti qofa goota. Qumni sun dhukkubu waan ta'eef warreen amma dhuftan fooloo godha. Filis nama 527 kaasii jirtan kun warreen geena dhufee jira. Gaqqabaa koppiliin kitaabii godha. Yoo ifi akkaawuntii kana gootanii jiraattan. Ammoo namni biraa akka dhufee dubbii kana dhagee akkaawuntii kana fooloo godhuuf nama sagala yeroo sheer godhi taaptaa koppiliin illee itti ofi warreen gilan kanarraa ka'u godhi. Ustaaz dubbadhaa gargaar. ما شاء الله جزاك الله خير. الدولة تومي دبان وان دلقا جزوان قاري ده. أكو جت بيتا نمني يو أبان درمت يو أبان يتي فري درمت جت بيتا تنافو أورمون والله المورمو دي سيتي نما خان لي قرقار تنافو الرانتنا بإذن الله تعالى مليون تقوتو قبل يورب بيجي والراس جل جرتن هنداتو ربي قرتي يا دا مراد خيس ربي سنيها قوتو وان يتن ربي سنيها قدنو تنافو بليز نملي أفيرا لا نمني جلدي ما بيتو نملي أفيرا عنقدن دينيون والجنا عذاب النو بارك الله فيكم جزاكم الله خير نتنا هدم ميسو أني قبيت تاب ونملي نكدا جزاكم الله خير هدو قالتهم يدبال Okay, account kini bu ini bu saya sin account sebenarnya juru. Bu, ya bu jiran apa kata account kini? Akkaawuntii deebisi baa akkaawuntii deebisi. Maaltu buusisa? Deemsaa kaa? Jalaa gabbuuna namni jala deemu ol harkisi. Hah? Obsume. Akkaawuntii ol deebisi. Ya account nama tu soal kini bu saya ni saya okay. Ol deebise nama ol deebise akkaawuntii ol deebise gannuu buusaa yoo gabbuusu taate akkaawuntiin buusinaadha. Lah sini mungkin sini. Fooloo qaqqabanii
Isin fahimti? Guys, koppeling kuma sharing guutaa himee guutak. Koppeling kuma fi dhibba sagal jiru kana hundi keessa qaba koppeling share godha guutak. Please sana raafaa wanti kun warreen gingun. Koppeling godha please warreen gingun. Video jira share kopling goda. Share kopling goda. Warna video way video jira share kopling goda. Ani namni mulata. Share kopling goda. Let's go. Yeah. Repost ile hundi kaisan copy link repost ko Repost goda ya. Okay, account ol debit jin namni ni dufa. Yalla. Guys, amma dika hundi keessa nu. Koppeling share accountin bilbila san keessa walle saaroon margaa kana fakkaata. Jaasin arkan jiru. Yoo danda'anii dhufan yookaan kan sagantaa guyyaa biraatti bakka agendaa hundara godhuu fitin deegaa rakkoon qabu. Amma nuti karaa agendaa keenya deebiin yoo feenes. Mee jinni fi gootii kana barbaada. Eessi giramne. Rakkoon. Qoy mee jinni faa barbaada. Okay, maali. Okay. Accounting saaroon jirana fakkaata jiraachuu. Jinni research goreetin jira irfa. Okay. Ay dhufee jira dhufee. دبال أنا قديم بوا بودان والبها Abshir ma rakkoon qabu. Okay. قدا أنت قدايد أنت بتاب ودا نما ولا قداتي نما أفيرا بليز شير قرا نما رد Yeah. أنا قدايد شير قرا hundi kaisan ilmaan oromoo accounting vipay tooraan vipay hundi kaisan follow tolcha gaqqaba follow godha mallattoo diimtuu san irraa balleessaa ba waan biraa odoon ta'in hundi kaisan gaqqaba hasiquu qaba deemuu qaba taa'uun qabu bakka takka bicha hundi kaisan warri sagalee hoo dhagaysan hundi kaisan jijjiira haa jijjiiramu la waan takka wanni sirraa irratu hin jirtu baleessa kiyya hundi kaisan gaqqaba waan takka wanni sirraa irrataan jirtu. Warri amma dhagahin accounting saaroon VIP yommuu kana follow guddisu jirra. Challenge isaa kan nama san bakka hanga'u jirra. Warri amma dhuftan ka follow irraa hin qabne qaqqabaati follow nu godhaa jira tokko. Yoo if immoo follow gootanii jiraattan nama isin jala jiru dhufee akka inni follow godhuuf koppiling share itti godhaa lama. Sadaffaa yoo dandeessan nama beektanii keessaan himaaf ififillee viidiyoo dalagaaf waan dandeessan hundaan accountichi kun akka inni milkaa'u godhaa. Godhaa. Challenging ka asli nyaate sani. Challenging ka ati baatee nyaate sani. Challenging ka ibsaa asa nyaate sani. And band no. Bacawata TikTok account and band top garaagarummaan qabu jirru kun. Yaasin yoo ta'e calculate goone yoo ta'e calculation isaa yoo jira kana ol ta'e malee isaan kana gadi miti. Yoo dhugaa rabbi dubbanna. Yoo nyaachiifne hoo. Wal sobnu jiru. Godha amma. Yoo nyaachiifne hoo bureessa kan gammadu abbaa ilmaaniiti. Yaa nyaachuun ni nyaata bara osuma fooloo dhufuu baatee ta maallaqa rakkoo hin qabdu garuu uummanni habiga isaa mul'isuu qabaa itti jirra malee maallaqa nyaatee jira maallaqa ni nyaata maallaqa rakkatinatti. Gurbaan duraanis maallaqa malee as gahee maallaqa malee jiraata ammoo kabajni namni isaa qabu hangam takka Oromoon hangam takka isa beekti waan inni dhimma Oromoo irratti godhaa ture san uummanni hangam takka akka hubannaatti sammuu keessaa qabaadha malee dhimmi maallaqaa miti amma. Yeah. Guys, gootanii amma sun Oromoon nama hattuu malee nama akka maala beeytu nama hattuu malee. Okay, amma kana goona la. Amma kana goona la. Amma kana goona. Wanni takka yoo ta'e hidha dhabdii humni sillee